فكرة جالت نترى يا دي ندير يعني فكرة جالت دابا خير قلبو سودي شيانا أنا جولتي يسوي سعودي كمان تنديا جولت دي بتلا تشلالو شندور سعودي رأس دي بقى إثيوبيا قلتي إثيوبيا كيجا بفتي ركتة أتشجعنا نو أريا أصلنا نو أريا وليد الديمون ده هجر خلاص كنت كتير أبانك يا هاسلو سلو لا جتان دي بسيني هاسلو كوتا فكميف اسمنا خنيجي يوم نجيز يا نينا سنجيز bisa daketin durata haga ana daw durata أيوة واتك سنقول ملاكو نرتي جالت مسان ملاكو نرتي باقت مسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تردد تخيل درجة سينجا فيديو برايك أبنى ولد الجاني سرا خيات دون برين شروع ما أنا لقى بين من توكنا بديتي ما نخنم بيخو أنا خاميرا اللي لوجن بيخو ما كخاميرا اللي في مبران خاي سكناتي مني هاريا يا نوارياني تندو أدنو بازانيتي يا دون ما تاسكين وقبير دفني ورا خيني راني فقات وكتني كشفا قولا أبانك يجودو تكنتومي سنبو دم ديبيتي عبد ناصر akkuma viidiyoo agartanii jirtan fakkaatanii fuudhee mana nagalchee ture mana nagalcheetu mana jalaa deebi'ee warra keenya jechuudha akkanatuma akkasumaan namallee yaaddoo bira deebi'ee gaa'e yaaddoon amma kan quman qabu kan kaameeraa kana dalagu jirullee akkuma nama haareen abdeetu mana biraa gabbee anuma dalagu jira daawwattoota keenya gaagartan jechuun kun piraankii miti ani sinumaan beeksuu deemalee piraankii miti dhugaa rabbitiin sinima waan dhugaati takka Itoophiyaatti haa hojii galle takka ammoo suudiidha hojii aanaa jechuun deemaanii haalaal seenuun kana turan qasa. A few moments later. Taisim Sumaya. Maaltu jira? Hin keessummatinii hin mukaahinii Maaliif waaqa wajjin sibiraan jira wal bira jirra Rabbi wajjin sibiraan jira Rabbi wajjin sibiraan jira Mukaayini maal afaan kana beektati maal sila afaan Oromooti kunis maal sila mukaayin jechuun qabadhu shaashaa jedhii haa akkamitti taphadan ammaa beekuudha naaf haaree manni jechuun Oromoo wal garsiisan malee wal hin barsiisan jette Oromoo qabadhu waan tokkollee guyyaadini warra keessanirraa kiiloomeetira 20 fagaannee jirra. Kanaafuu abbaa yemmuu jira dhufameet anis saadarraa kiiloomeetira 20 fagaadhee jiraan taphachaa wal jaalalaa kokkolfaa haasawaa waan barbaadu takkallee na gaafachuu qabda. Ichuma amma maaliif xiqqoollee takka na jalaa yaadde'iin waan barbaadde na gaafadhu. wayyaatti maal jirta maal godhu jirta Maali gamas maal ta'e? laa maal godhu jirtarre Haasawuu jirra bara. laasoo inni kanaan jiru re maali ganda haasa nama dorgitu nama geessite Callisetis kabajaaf godhi. hay maali kabajaan haasaa jechuun mana nama saayiba xiyyaa hawaa sirriitti wal beekuun dhufeenya. Maali dumaa himaa taatee? laalaan ta'u re maal godhu gocha maaliiti jirtan isin Taa'u jira bara. saadaanoo Saadaa mana jirti ijoolleen reessa. laa maalitu bakki kun laan taa'irre isiin haa teessoo eegeesii fitti isiin ana bira teessoo ati kayitii bira isiinoo isaa fitti. Isiin? laa haati mana isaa saadaadha. Jaalallee xiyyaasii haadha manaati. laa haati mana kan keetii saadaadha. saadaa miskiintittu sunirratti waan akkanaa gocha akkanaa kana raawwattu re. maali shari'aan afurayyamtu? laa shari'aan afurayyamtullee saadaa miskiina. Kalas amma dhiisee deebi waan hojjettu hojjedhu. laa hin deemu re isatti hin laa hin deemu ati kayi deemi isiin ana bira teessu ani abbaan mana kiyyaatis hin jiru. Maali abbaan manaa yoo jiraatu manarraa maal fuudhu? waan takkan fuutu laakiin isiin ana bira teessu ati kayi deemi. maalati fagoo magaalaa xara kana fidee baran maanta asittis mashaakiloo godheeni ati kunti sima jala deema jechuun nama saadaadhaa wal beeku hundinuu callisiti. haa kana hunda mushkilaa kana hundi sii qabaabata maali Deemra waan itti dhaamu jira waan sun itti dhaameetti bira deema. laa itti hin dhaamin niin jabeessaa ana bira teessoo laa ati kayi deemi. Ayyaatama rakkoon qabu deemu. ayya kayi amma Yalla deema. iyya sitti eegaa akkasitti dhiyees hin deebiin. Ayyee. maali see yaaddu qotaan yaaddu maal achi deemee as mashaakilaa jira achi deemee nu ariyan as deemee nu ariyan asitti illee namni si jalaa nu jalaa naffa akkamii
jechuun akka nuti jiru kana dogoggora. Akkamitti dogoggora? Waliin deddeemuun dogoggora. Osoo silaa callisnee ati jechuun teessee anis manguddoo ergee manguddoon dheeyxee warra keessan dheeyxee sila maal guduunfaa waan jedhan san hiikanii abbaa keessi wal dubbatanii bareedaa ture. Jechuun abbaan kiyya anaas jaalate malee warra keenyaa hin jaalanne biyya kana keessa ni beekta dhalaan nama jaalattu. Soo ormaa wal jaalataan Haya. warri biyya kana keessa dhalate biyya isin jaalatu ni beekta anuma qofaatti jaalate jechuun warra keenyaatu ni beekta. Asitti wal dhiiraa fi alaa waliin jaalatan waliin jaalatan. Warra lamaan wal jaalataa? Warra lamaan wal jaalataan taate sanumaaf anas jaalate takka Itoophiyaa yaa'u takka taarifa Suudii yaa'u. Taarifa Suudii yaa'u ala. Ani Itoophiyaa jenne ni turra waggaa lama akkasii ta'e. Suudii immoo hin barbaadu. Suudii nama meeqaatiitu osoo karaa gaara kana keessa deemu karaa du'ee gatame namni. Waa'ee Suudii natti haa ta'e. Hayyaan akkamiin taa'ee guyyaan si wal barbaani fakkaatu akka re'aatii takkaan ture bareedduudha bara amma akkatti garagalee na ilaalime. Dura akkana garagalee maaliif hin beeku? Meeti rakkoon godhin tanaas dhiisi. Wanni dhufti takka nuu dhumti beeki. Si galee wanni dhufee tokko numa dhumata. An amma maaliifin kiiloomeetira 20 guutuu bakka warra keessa jiruu fi as gidduu si oolu. Warra si biyya kubira fidee ammallee mashaakala biraa godhu jiran ammallee dubbii biraa eegalanii godhu jiran. Warra nun beekne bira eessatti akkamittiin si geesse namaan beeku biraa si fida malee namaan hin beekne bira akkamittiin si geesse. Kalastee wajjin. Eessa deemu? Suudii wajjin. Suudii. Suudii tanatti wama qal'aanii takka seete. Hoy deemtee beektaa bakka. Anaatiitu Itoophiyaa irraa ka'ee biyya sana dhufeera. Waa'ee taaribaa naaf hima. Duuba akkam taanaa? Taaribaa si deemu hin dhaqqabu. Asuma teenya. Amma abbaan kee paawara guddaa ta'uu qabaami. Namas nu jala godhee namni nu jala fiiguu cinqii dararaa addaa keessa jirra dhamanii beekaa. Paawarri kun ni dhumata. Nutis hanqaa paawarri isaa humni isaa kun hanqa dhumatu nutis akkanumatti dadhabsiifna. Amma saadaanis saadaan gartee miti waan isin goote summii nyaata gooteeti naa kennite. Si galte? Nyaadhu hin jeen kottu mana riibaa irratti irrafu hin jeen jechuun amma kun hundinuu maaliif si jecha. Ani si jechaan tumamutti si jecha. Niin beeka. Takkaa biyya tana keessaa na baasu yaaddu yookaan tolaasi taasisuu jiraame ammantan waa'ee faalolaati. Takkaa biyya tana keessaa na baasu takkaa immoo warra keenya irratti karaa gabaabaan ergatu dandeessa. Warra keessanitti maan tana ammummaa tana yoo inni erguu ni danda'a. Dhaggeeffadhu rakkoo jiru jira. Maaltu jira? Maal baay'ee arginu. Callisee abbaa manaa dhufu. Jechuun amma yaaddu bar waan biraa keessa nama jirtu. Jechuun takka asiin baasu takka warra keenyatti ergatu. Olqanaan beekamaa irraan tumamaa alaa bar ammaan kan ijoolleen guutuun hiriyoonni kee guutuun irraa achi deeme amma yaala kana wayinaa garteeti. Hiriyoonni kee guutuun natti lalaa'u. Hogguun irra dawwalee fi tokko baalan iyyalaan qabu. Har'a ganama manguddoo fuudheetiin manguddoo ni beektaa manguddoo bitana jimaa itti bitee waa hundatti godhee itti erge. Manguddoo bitaa ni beektaa jimaa meeqaan na bichisiisan doolaara 100 na bichisiisan. Wayita dhaqan anumarratti walii galanii achi baadha. Maal jechuudha kun hundinuu? Biyyoon Ameerikaa irraa jaalallee qabdii Ameerikaa deemna hiree keenyaa gubataa kan itti haasawan. Ayaa dubar dhugaadha amma yoo inni isaan hojii deemu baadhee jalaa hafe hireen Ameerikaa warra keenya jalaa gubattee warra keenya sin hojjaa beektu biyya keenya ni beekte keessattuu yeemaan akka keessa jirru. Ayi maal hedduu takka cinqamu jira ammaan tanaa sababa keetii warra keenya hunda sitti hambisaa jira baraan. Jechuun maal goonare? Maal goonaa itti yaadeeti maal goonaa maal? Jechuun asumaan na fuudhii ammaan tanaa si wal fuunas hojjetattee warra keenya oguu hiree luftee fi yaa'aan warra keenya hojii deemee ansan booda siin baasa. Eessa baafta? Ameerikaa siin baasa. Yoo kan fakkaatte amata meeqa amata 7 qofa. Amata 7. Ameerikaa deemnaan na beektaa? Ayi basiin baasa. Warri keessan deemuu biyya Ameerikaadha? Carraan isin dhumatee jira jechuudha. Kanaaf daawwanni baankii kanatti waraana fudhatee jira deemu.
xiqqis maannoo fi amma dhumuu dhumachuu jirani baani. Duuba maaliif jaalalli qabsiiftee akkana gootare? Sinirraan fadhuu siin jibara ogguun beehellee siin baasa. Maali yoo? Waggaa 8 naan jetteera. Jechuun yoo? Waggaa 8 teenyaan anaa irraanfatteera. Sinirraan fadhu maali mobaayilaa hin jiru? Jechuun namni fira jaalatanii fira yaaddu. Hin jiru. Ani firaas jaaladha bara. Maali yoo? Amma Kamuurri taa'annuuf maal? Amma kanaafuu maal godhuu qabna? Amma akkamitti suma fuudhuu tanaa eessatti hin jiru? Eessatti hin jiruudha? Abbaan keelaa. Maali yoo? Maali? Warra musaddasa qabatee deema. Maali? Abbaa keeti kan? La. Abbaan kee kam? Jechuun warra keenya araarfatanii bara. Akkamitti araarsanime? Akkanumatti sun araarfatan. Amma kiliifi yaaddu nani dhageessaan. Karaa tokkotti qaceelcha. Qaceelcha guguun mana kana. Abbaa kee oguu abbaan kee mana jira. Abbaan kee haa sida'u. Sida'ullee jecha hin deebisiniif. Hogguu inni haasicha boqoota haqamiif. Isuma naa kan ni jee. Isuma naa kan ni jee. Yoo najjeese yoo. Ni nasi najjeesu. Anuu manaa jira mootummaan hojjese. Abbaa kee isaa akkamitti ariifatu? Hin dubbatu. Laa hogguu namni alarra deddeemu ma ariifata gaa jechuun an dhalaadha. Hiriyoonni kee hundi mana irraa reessu jira. Amma isa dhaqeetiin dura taa'ee hana dha'u dura ta'a. Eeywa waa takka sin godhu. Namni hogguu ala deddeemee. Lubbuun dhiiraa biliqa jedhee. Deeggartoonni namni hogguu ala deddeemee mashaakallee haatuma deemee dubbiin haatuma deemti. Hogguu immoo mana keessa dhufee mana sinaa keekam mana keessatti dhufteemi mana keessatti dhuftee bara mana keessa sin ajjeesu waan taate. Akkanatti yaadi mana isaa dheeyitee hulaatti dheeyitee seennaan sin ajjeesu. Sintaane maali yoo? Akkamitti naata? Akkam ati barma? Wajjin hojjetaa warri yoo hojjetu. Ijoollee bishaaniin taphattu na gooti. Ijoollee biyyeedhaan taphattu. Akkam? Akkamiin calliseetuma abbaa keetiin dhaqee. Waan naa kanni haanatu muu jala ta'a. Waan takka. Hin danda'amu reema. Obbo takka lama sidaa mana keessa jira mee abbaa kee dhiisee naan obbusa naan dhadaa. Ati wajjin dayna? Wajjin dayna mana keessatti yoo ni sheeka malee kan wajjin dayna amma ni jira takka. Dandiisu. Ati ma daandii nan keenya. Daandii nuti na keessa daandii rakkooti. Daandii maal? Xariiqa jettani isin xariiqa irra nan keenya. Aywa. Xariiqni ati irra na keessa xariiqa rakkooti. Akkam rakkoo waan takka sin godhu. Jechuun amma maal wayyaa yaaddu. Takka kee amma suudii carraan isaanii fedhaa akkuma fedhaa adiisu yalla hara suudii ni jiru. Yalla kun. Ni ana. Ese yaa. Halkan midina. Amma mantan. Amma mantan baafu. Yaman keessaa bahu nu bar rakkoodha. Itti meeta. Rakkoo takka hin qabu. Rakkoo waan takka hin qabu. As keessaa bahu nu rakkoodha. Rakkoo takka hin qabu. Yaman akka durii na sitti himan. Dur caalliseetu har'a yaman kana gadhiisuun qabaa yoo jette dur. Ammaa ta'u wajji gaddifnaan as garsiisa. Akkamitti gabbanaaf deemu. Akka ol qabannee. Akka irra kaannee akkatti magaalaa keessa qabdinaan deemtu sanitti. Sumayyaa xiqqishullee taasii yaadu. Haiduu akka sitti himi warra kan jedha akkasitti akkamitti ala naan deddeemuu. Waan ijoollee waggaa 10 gadi yaadu. Yaadu mana namarrallee deddeemuu fedhu ni beeka. Mana kana hanqati nu bira gabbaa sariitti lubbuun asinaa dhufte ani. Mana namarra deddeeman mashaakallee hin fedhu. Mana namarra. Yoo suudii deemnee akkamitti hojjenna? Atiis warra arabaa ta'e isaan. Achi akkamitti ta'e? Afaan hin beekamu akkasitti naa mana arabaa san taa'u. Achitti maaliif hundi dubbii hin danda'u. Dengiti bira nu geessite isaan. Adeeroo sabduna jira. Eeyyuu maqaa ishee hin beeku. Qaalicha kana deebitee maal naan jeenna akka ture. Qaalicha kun kam jee gaafanne. Yaaddoon naan jee yaaddoon qaalicha hin jeen karatti naaf inni ol lollee bakka. Qaalicha naan jee maal akkasi wallollee wal. Hiriyaa isaati bara. Hiriyaa isaati. Namni hundinuu yaaddoo mucaan sun nama guddaa ijoollee hiriyaa isaa yaaddoon naan jette. Kanumaa mireessa nama guddaa. Jechuun namni waliif nu barbaadu gabaabumatti namni ilmi namaa tokko ni waan haasida histii nu gudditti yaadan isaan akkamitti dambaanuudha. Nuti kanaas dhaga'uu hin qabnu garuu ammoo ati suudii jettu dhiisi asumatti abbaan kee ifiifuu wayita deemee dadhabe. Jechuun akkana deddeemuu jaalladha. Ifiifuu wayita deemee dadhabe nu dhiisa. Humni isaa dadhabeemi yeroo isaan manguddoo qabgoonituma manguddoo dafnetti ergina dubbiin ni xumurama. Egaa kanaaf abbaa kiyaan beekame. Amma ta'e diidamuu taatu fa'aa kan abbaan kee. Ni jiramu. Kanaafuu. Kanaafuu kan hin baafatu. Mee isa baafna bareeddu. Hafiin yaana. Eessa jaalata? Maal goona ree?
jechuun ammaan tana eessa deebina mana keessatti hin deebisa. Maa mana deebis atis manatti galtu olis manatti galu wajjuma yaana. Ani mana kiyya dhaquu dhiise ijoollee. Anis mana keenya dhaquu dhiise kaayyi. Ijoollee yeroo saadaan hin jirre dhaqee hin dubbisa. Kaayyi jaan. Saadaan rakkoo narraan ga'u jirti ma beektaati. Rakkoo kam adda fayyada rafa. Amma eessa deema. Kaayyi kanuma yaana. Eedeen asuma bullaan deema. Eedeen asuma bullaan. Deeqa takka godhanaaf oduu jetteen bir intalaan. Tamma gabbaate sani dhuftee lola jirti mas bullaa kamii bulla. Bakka biraan jireenya. Aywa khayma mana lama kana bote ndako mana birada inas mashakal adalay. Ani bar hanqa amma tattaw turu la video sira maru sira. Nitarto. Ay video kamarto ani utiu ya nakati video marto. Video sira. Akkuma kayyette garuu kamera. Ni hatin kayyette jira khayma kamera fudi ni. Ay sibasite anti ma yara bar. Ay netti agata. Waan amlee jirtu hoggumata kaalaa dheessee gorata. Samboon isaan maana jedhanis guyyumata akkatti. Amma tana viidiyoo irraa bartee dhugaa? Ayyuu. Eegaan hin gabbeemu? Gatti gabbaatiin kaameera fayyada. Namma yaaddu nan dhageessaa miti dhugaa jirtuu sitti hin deemu. Haa qaroo suudii sayyaana. Abbaan kee as manaa naariyaattis manaa naariyoon deeme khaynu fuulachuuti. Ani ijoollee tiyya dhiisee suudii kanatti hin deemu. Ijoollee ta'e dhiiseeti? Ijoollee ta'e deebitee laalta silaalu sin dorgu. Suudii irraa asitti deebi'a? Itoophiyaa galtee Itoophiyaa rakkisa baafattee dhuftee asitti Yemenitti natti ammaas beeku. Anas quba qabda. Guyyaa kaameraa keessee akkamitti waan kana fuutu? Ayyuu anaa sin irraanfattu. Kaameraa keessee akkamitti waan kana fuutu? Waan dhugaatii naasa'u jira. Hayya gobbo kan kaameraa hayyateetu mana naasa'u kaameraa hayyateetu mana yaamtu. Guyyaa majammaraa ni yaadatta. Awwala guyyaa hoteela wajjireen ni yaadatta. Warri keenya ni harkaa viidiyoo tanaan dhiisuu hin waraabinii soo siijoo kaameraa keessa waraabu. Silaa guyyaa sun waraabu baatte ifaan tunuun jinuun dhuftu balaan tunuun jinuun. Ayyuma callifneetuma warra keenya argattee akkasii sanboota warra keenyatti argattee alfuun. Amma kun miidiyaan kun erga ijoollee hiriyooti guyyaa hundi agartee warra keenya argee. Amma dubbiin baddee jirtee egaa dubbii laakamtee kaameraa kaa. Yalla kee kata kaa kara suudii ana takka mana kanaan gobbaas yalla gumii. Asuma raayis baasa malee suudii maal goonare? Yalla gumii amma mashaakalan danda'u. Yalla. Akkamitti kaameraa illee irraa martee kana hoggotate?